karra shanan Finfinnee kan dur Oromoo yoo Finfinnee jiraatu waamaatiin tureen isin biraan gaa. Bulchitoota Finfinnee duraanii keessaa muraasa yoo isin biraan geenne. Karri Qirxii karaa kaabaa kan geessudha. Karri Alloo karaa Walloo kan geessu. Caffeetumaa kan bulchaa ture mootii Tufaamunaa jedhama. Birbirsaa fi Gullallee kan hoogganaa ture immoo mooticha Qajeelaa Dooyyoo ture jechuudha. Karri Qoree karaa Jimmaa kan geessu. Karri Qaalluu karaa Bishooftuu fi Adaamaa kan geessu. Ona Teechoo kan hoogganaa ture yookaan bulchaa ture mooticha Guddataa Araddoo ture jechuudha. Akkasuma Boolee Bulbulaa immoo Soraa Loomeeti. Karri Gafarsaa karaa dhiyaatti kan geessudha. Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraatiin isin ga'e. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma kan argamaa jirru jiddugala aadaa Oromoo handhuura Oromiyaa magaalaa guddittii Finfinnee keessatti argamna jechuudha. Hamma sagantaa keenya iddoo waltajjii geennutti jiddugala aadaa Oromoo keessatti waan arginee fi daawwanne isin biraan geenna nu waliin turaan affeerraa keenya. ETV afaanota irratti kan ordofaa jirtan promoshiniin Abdii Luuccee qophii ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan qophii ayyaana qopheesseetii jira. Kana qopheessuuf immoo gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Nu waliin turaan affeerraa keenya ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa Egaa qophii bashannanaa keenya jalqabuun dura jechuudha. As giddugala aadaa Oromoo magaalaa guddittii Finfinneetti kan argamnu jechuudha. Sagantaa keenya bashannana addaa jalqabuun dura ka'umsa keenya magaalaa Finfinnee godhanne as giddugala aadaa Oromootti argamna jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota qophii keenya ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha hanga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Maariyaa Abdii nutis imala keenya gara Shaashamanneetti osoo hin eegaliin dura giddugala aadaatti argamuun keenya giddugalli aadaa bakka seena qabeettii uummata Oromoo waan taateef jechuudha. Keessaayyuu handhuura magaalaa Finfinnee gidduuttidha kan isheen argamtu. Egaa duudhaan hawaasa keenyaa duudhaan uummata Oromoo as keessa baay'inaan waan jiruuf jechuudha. Nutis egaa imala milkii akka nuuf ta'uuf as gorree kunoo siidaa yeroo irreecha deeman Oromoon irreecha yoo deemu marga qabatee siiqqee qabatee akkasumas caaccoo qabateeti kan inni deemu jechuudha. Siidaan nu duubatti argaatiin jirtan egaa yaadannoo isaaniitiif jecha handhuura giddugala aadaa kana keessatti kan inni dhaabbate. Mana keessan teessanii nyaachaa dhugaa bohaaraa kan nu daawwachaa jirtan abdii qabna. Turtii gaarii isiniin jenna.